Aku egaran dulu iti kama intani aku ayadan musik lama ibarre rumahku egaran dulu iti kama intani aku Shama ada Yumittu mo jalala kufne dibba fete Chatte matte garada dugdalatti Omanatti tate Angambe kuwani simene atismeta Waltu tana angamana sese gamalalti Gamambe tata Nadida durjana likenya Karani ufide hamenya Mabona kote mana kenya So kalbina la silantu Najala kunjala lantatu Tau sumri pulung kabatu Tasistu Shama. Alkani dan jauh magana ka atuk tarsilis Muhammad sama barre Basu Diam begna dem sokate Basu Basu Manarga cuma namita Simbasu laki Simbasu Matmana ijo arte dega Simbasu laki Simbasu Sikada teo dagese Nanagai iyo dagese Jalala arrai kustu Burumbarika Oromo girtu Simbasu 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 laki Simbasu 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 laki Simbasu Osini basu Shama oromo Share gora Jira Muhammad Kayu duga libe pupulan naranang ni ko jige wallahi Walat siti mong kabo Ergat sumuste na jaladide Ayadan lubus nikaba Oromo to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kan addunyaa irra jirtan hundi keessanuu salaamonni onni rabbuke bakka jirtutti isin hagoo isin jaa akkasumatti bulawwan keenya kan kiristaanaa waaqeffata bakka jirtanitti jalti oromoodha tan oromtichaa tan oromtittiidha bakka jirtutti kan dhiiraa dhalaa si hageessu isin jaa warreen haqaa fi dhugaa ilmaan oromoo irra gartee waliin dhaabbattan hundi keessanuu kanatti aansuudhaan ni badne beektaa baduun keenyaa isin jirti alhamdulillahi maaliif baddanii gizee jettan warreen keessan nu gaafattan qaama wal agarree eessa baddee jettanillee galatoma hundu eessanu kanatti aansuun waan gartee ilmaan oromoo kana akkaataa osan gartee amata 36 ama 36 si kabaja ammoo maali waan ilmaan oromoo kana ittiin qolaasan silaa osan dhugaadhaan osan OSN gartee Oromo Student Association wanni qabu namoota maqaa achirra jiruu miti namoonni san ammoo qoosaa yookaan gartee oosaa yookaan boo'icha ilmaan oromoo warra hojjetu kana arra isinitti nimne yaa warraanfachoo hidha geessanii gaafa wanni kun oosamoo qoosaadhaa isinin jenne mooyi arre ni yaadattanii amata promotion dura yaadattanii isa yaadatta dhaloonni gartee waa irraanfatu dhalootaa miti gaafa dhukkeerraa qaafnu amata promotion dura yaadattu isa yaadatta arrammoo waan gartee amata 5 dura arra gartee ammallee gana mataa mul'ateena eegensi bakka isin jirtun beeytu
sigala gurguddaalee mataa cumaa waqta yechaa turre san isin quban qabdan nuti waqta kana dubbannu ilmaan oromoodha barbar gandamaarree godhu yaadani waan akkanaati sammuu bireewwoosh akkaataan tooftaa ittiin sin godhan namni gartee gandummaa gandaalizimii namni gartee warreen nu malee kanarra qabu hin jiru dhugaan sitti himaan nu malee gaafa jennu naan malee jechuun higa ammaa miti kan isinitti himne ammoo wanni ilmaan oromoo wal gaafachuu qabu keessa alaan ummanni gartee warreen gruppiin maafiyaa namalee si dhageessaa namaleedha wanni isin oromoorraa barbaaddu isin oromoorraa waan barbaaddu oromoon beeku qofa amma booda gaafiin ilmaan oromoo wannummaan beeku qabdu maal oromoorraa feeti oromoorraa hoo maal fadhan bakka murni kun maafiyaa gruppiin kun bakka hunda jira naasitti hima kadhaan taatu jaalalti na jaaladhuun akka gurbaan baanuuti you see kara feete fassarachuu dandeessa kara feetetti hiikkachuu dandeessa kara feetetti adda baafachuu dandeessa kara feetetti adda faffacaasuu dandeessa kara feetetti adda bittinneessuu dandeessa kan immoo gawwaa kee kan gartee yeroo hunda baaqooraa yookaan dibaa ibiddaa ta'u kana qofa kana ajaa'ibsiisu gartee ummata gartee takkaan namalee takkaan numalee jedhu kana kun gartee mishinii gartee oromoo ittiin miila qaban wanni biraan jirtu akka iyyatti deebisaan kiyya kara hundatti amma namoonni gorii bara amantii keessatti gartee doohoo godhatan fakkaatti no amantii keessaas deewoon qaban ummanni kun higa tana amani way warra amantii keessa silaa doohoo godhatu warra silaa amantii gaggeessu fakkeenyaaf no warra amantii gaggeessu oromummaasaa na caalaa si caalaadha warreen gartee oromummaadhaafis amantii isaatiifis dhaabbachuu jiru kana ifaa bilisatti wanni agartu biyya keessaa kanneen warra doodha maal barbaadanii gaafii giddattu mataa kee keessatti tokko tokkoon kee kan dhiiraa dhalaadha manguddoodha arraasitti himaa dhaggeeffadhu amata 4 dura 5 dura gartee osoo ba'u qoosaadhaa isin jechaa turre ni jibbine miidiyaa an akka jabbe ni jibbe dhugaan sitti hima hay maaliif dhugaa fi haqa qabadhu abbaa dhugaa dhaabbatu bakka fadhe haa jiraatu shayxaanaa wajjin illee yoo hojjete iso shayxaanni gartee dhugaa ta'ee nama dhugaa oromoo hojjetu taanaan weelanaaf wanni beeku qabdu sammuun gawwaa gartee yeroo hunda ulee godhatan baaqooraa dibaa ibiddaa brainwash higa yeroo gartee bakka waltajjii gubbarti stage gubbarra lallabsiisu taasaadhaa beeki tanakaa keessa duwwaati keessa beeki taguuga gartee dhawaa hammaatee beekisan sitti hima jabbeen hay gadhaabbadhu hanga yoomi gartee ati tanakaa gartee keessa duwwaa taguuga keessa duwwaadha taguuga dhawaan hammaatee hanga yoomi taate warreen waan kana jala jirtan tokko tokkoon keessan if beeytan garaa gartee dhoosan malee abo enyu ebbisamo enyu gurbaan doktor kan itti prezidantiin bara wanni dha osara iralan dhaloonni amma ifaa fi bilisatti kanatti haasawa qawqubee generation warreen qubee afaan oromoo barate warreen gartee haahuudhaan kana gartee cuqqaalan ammallee oromoodha cuqqaalu barbaada
cukulla gartee rankaan rabbi isaan mataa gubbaa fi gartee isaan raa kaa'u durura teessee jirti dhugaan sitti hima warreen haa'uudhaan sigala warreen haa'uudhaan qalbiin isaanii cuqqaalamte dhaloota qubee waliin walitti gartee deemuu hin danda'an dhugaan sitti hima kararraa maqaa jechaa turre amata shanan kana manguddoon gartee amata 45 ol takka 50 ol jirta kararraa maqaa jechaa turre nuti waan jannuuf har'a harkaa kunoogaa dhaloonni ammaa dhaddoon isaan beeku dhadhoo seetii Oromoo tana fuullee baasa dhaloonni ammaa dhaloota Hacaaluuti kaifaa bilisatti dirree aara du'eessanii dhaloota ammaati kun waan gartee irra qoqqobbee namaa dhoo isin qabu dhaloonni ammaa dhaloota kana akkaataan asaasineet ilma namaa itti goran akkana bulfadhu siin jaan bar sigala bulfadhu siin jaan wanni bulfatu tun tamii hin beekan gaaf tokko siin jaan gaafa lukkuun gaafa baatu sanii sigala dirqama kee fudhuuti dirqama kee fudhuuti mirga kee falmadhu siin jaan sigala dirqama kee fudhu mirga kee falmadhu you see akkana tamni fakkeenyaaf 48 moo 45 jedhamuufi beekanu meeshaa harkaa qabda waqta kana dirqama kee fudhachuuf meeshaa lafa keessa hudduu dubatti liftaata ni hidhamta achi booda mirga kee falmatta mee mirga kee falmatta sigala akkana keessa baane ilmaan Oromoo gartee gidiraa dila kanarraa qoy tan jawu ilmaan Oromoo kun hay bilisoomu mirga argachuu yoo jarri kun hime malee hin taatu gaafii ta'eef gaafachuu qabdummaas tokko tokkoon kiyya dhagala yaa dayyuusoota dhaggeeffadha yoo gartee bilisoomees kalees tokko girtee isteeja gubbaa Oromiyaa muramte jeetti gartee sagalee uummatatti haasa'a kun gartee qoban qabu shiifa yaafate Oromiyaa waloboomte siinjaa hinjirtu siinjee jira jabbeen Oromiyaa gartee qoba buqaatu Itoophiyaan guutuun Oromoodha yoo dhiira taate kanarra ka'e marroon gartee gizeenne Addis Ababa atakaan Addis Ababa jiru gartee stara Itoophiyaa chinin jee Finfinnee jechuun raanfatee takka qaanfatoo I don't know zoro magbaya ciraro yetti mak siapa sigala haa ta'u fari Itoophiyaa chinje Addis Ababa chinje I don't care Oromoodhaaf maal hojjeteedha ammoo silaa namni biraa jee yaa waan raanfachuu dhaggeeffadhu silaa namni biraa jee dhumatteef barakana jee barakas jee asuma gartee bishaan mooyyee naqateeti bishaan mooyyee takka shuqula yookaan talantala yookaan gama-gamaatum dayyuustittiin dayyuusoonni namni hin barre sammuu tan wanni sirra kaa'ee baquu tan gubbaarratti egaa kana muraan udaanii mul'ata bar udaaniitis mul'ata kana wanni si gubbaa kaa'eef akka itti yaadduu fi akka sammuu namaatiin yaadduu miti akka sammuu namaatiin deemtuu miti sammuu namaatii fi sammuu teetee yaaddu san gartee wal nyaachisuudhaan yoommoo waan badii taate akka irraa dhaabbattee takka dhaabbadhu jettuunii fi wanni kana si gubbaa kaa'eef silaa gartee kanama tokko qofaan deeman jee asii gad hunda cufeeti tokkorra kaa'ee ka tokkootiin deema jechuudha sigala kun singaluka wanni si gubbaa kaa'eef maali si on akka itti yaaddee atis hawaasa kee ummata kee dandeettii tee mataa kee faamilii tee waan hunda akka ittiin jiraachiftu xiqqoo guddoo rabbi sii kanne
tana gartee mataa namaatiin deemtu saniif gartee akka wal nyaachiftee wal simachiiftee ooftu. Yoo gartee bakka malee taate dhaabbadhu keettuu obboleessa keetiin. Takka obboleettii teetiin. Hallayyumatti noriina. Yaa warra boo'ichaa. Hai, ni dadhabnee bar. Abolaa fi firraadiifnee bar. Maaliif hawaasa kana yaa hawaasa keessaa alaa tokkoon kee waan si jala jiru takkaa barruun takkaa telefoonaan keessaa alatti uummata keetii dubbadhu. Iftaa jayin. Waan Oromoo hojjetamu fedhu gartee opinion keessaa haa ta'u, fedhu bilchiginnaa keessaa haa ta'u, fedhu kaafaa'oo keessaa haa ta'u, fedhu adda bilisummaa Oromoo keessaa haa ta'u, fedhu sheeyxaana keessaa haa ta'u Oromoodhaa waan tole gartee bira dhaabbachuu danda'e akka Oromtichaa, takka akka Oromtitti, takka akka Oromoota guutuu naasitti hima. Bakka gartee waaqeeku barbaaddus, bakka hamtuu Oromoo heddus feetu bilchiginnaa ta'e. Fetu garte opinion tay, fetu garte kaafaa'oo tay, fetu opinion tay, fetu ummata tay. Kun sirrii miti jee ummata dubbadhu. Sila arra oosan bakka Oromoon kaabaa kibbaa, baadiyyaa, amantii guddaan, dhiiraa dhalaan, xiqqaa guddaan bakka mana cufatanii. Tara qabadhu qobanaa kai. Mana cufattee akka baasu. Osoo viidiyoon tokko hin baane. Osoo mariin wanniin footoon takkan kaane bakka itti ittatanii itti gartee akka aduutti keessaan mul'atan mana san ture. Asitti ni diigan keessatti gaaddisa gartee firoo maashoo gidee diige tana qaba qabaadhu. Asii gartee minda nyaata asii gartee maallaqa asitti ergan gurratti cadhaa'u naasitti hima kabiraasitti himu. Warreen gartee nama abbaduu malee. Warren nama gabbaru malee sigala halkanii guyyaa ilmaan Oromoo gidiraa keessa kaa'u malee qoy gammachummaan nama jabaa fadhu waraana keessatti haa ta'u fadhu uummata keessatti haa ta'u fadhu gartee dandeettiidhaan haa ta'u maaliif mataa gaccabamuun barbaadamu eenyuun uummata qooshaa kanaan eenyuun uummata oosaa kanaan eenyuun ummata qoosaa kanaan eenyuun ummata gartee nu malee kanaan eenyuun ummata naan maleedhaan hanga yoomi maal Oromoo irraa barbaadan dhaabbaddaa jayan gaagalanii wallaalaan haa dalagu akka beekutti namni isaan kaayatee kun jiru. Ada eenyuun na kaayate eenyuun dubbadhu naan jee nobody. Hanga gartee ilaalcha ummata Oromooti ta'u waan Oromooti ta'u isinitti himan firoo maashoo gidayoo Oromoo gartee tolee leencoo lataa tolee Oromoo hojjetaa I don't care amma right now jabbe nama kan ammoo nama xaaramuu miti wanni beeku qabdu waan kanaan beekuan hai yaaboo meerraa gabaabdu isinitti himan gaafa gartee Cairo International Support Group jennusan hangam takkatti nama isaan gartee nuti hin beekne itti sitti sinitti mataa haa ta'u jaanii nurraa kaan hangam takka diisirraa marraa meeqa xayyaara tikeeta muranii maallaqa nuti uummata irraa asii wali qabneen uummata Oromoodhaa yaa waan raaffachoo dhaggeeffadhu sitti himan taraa sadii ol as dhufan murna mafia grupi ummata Oromoo keessatti dandacha ilmaan Oromoodhaa halkanii guyyaatti waan kanaaf hin beekuan jabaa Oromoo ni nyaatan mee wayin godha jee duruu dhufan kan gogaraa urgufaa jala deemaa jechuudha. Sigala dibaan kabaahoraa namaa malee gartee an nama baahoraa godhadha jechuun beeyin mataan taajee yaadi ma booda. Ani eenyuuf deef gaafadhu tan dhalaadhaa tan dhiiraadhaa bakka jirtu falmadhu bilisummaan gartee roobaa akka roobaa mataa gubbaan jirtu bilisoomne jirra ammaa miti sitti hima bilisoomne gartee namni bilisummaan qabne nama akka Haayile Sillaaseetiif mataa qaqqabatu ani asirra taa'ee jennaan bilisummaa mataa kiyyaa qaba jechuudha. Bilisummaa uummanni Oromoo bilisummaa ni qaba tana jala sararadhu arraas kaleessitti himaa. Waan bilisummaan san taate moo hin dadhabne maali nagayaan bobbaanii nagayaan galu waan kee
nagaan gartee gurgurattee galuu mataa ol qabattee sabboonummaa waan barbaaddu dubbachuu tun gartee dhawaataan takkaasii dhufti takkaas itti gartee itti kaatee itti mudhiitee itti hidhatta qabsoon dhaabbattuu sin jirtu ilaa qiyaamatti qabsoon firoo maashoo gidee gartee asumatti goobee goolabuu sin jirtu tana gartee manaama bira tatteessu akka gartee gurbaa gartee mucaa fadhiidoo ibidda keessa tatteessanii taa eegaa warreen eeytan kalboota halkanii guyyaa amata 40 tuutuma isaa obaasuudhaaf takkaa fi dhugeetuun beeku waan kanaan beekan gandarra deemu isteeja gubbaarra dhaabbatu bakka tana dubbatu ani eenyu ati eenyu kaati waa wali qabdu ati maa waa wali qabdee ati mataatti hin taane ish pu eessaa sammuu qabda udaan hunda isinitti himna beeytee babayitti malee gartee saree jankuulan jaan sitti hima hay guyyaa si bira oola halkan namaaleedhaan wal bira oolan nuti gartee addoochuu qabnu taraasi gabbaafannee haasoyna ummata oromootitti waan nu keessa jira afaan kana haasawa addoochuu hin qabnu diina dubbachuutti hin jiru ummata keenya dubbachuu jirra hay bartuun gabrummaa addaati si gabroomsu jiran bar keessa alaan si gabroomsu jiranii ati bilisummaa irra barbaaddaati kanarra mee yoo bilisummaa silaati isaanii yaaddu san sii dhuftee maaltu dhufa kanaaf gaafattee beeytaa saroota isinii lallabnee isin dadhabne moo isinii dubbanne amata 7 gartee isinitti haasoyne kan baratanaaf akkana barataa barkanaaf akkana godha nu agartanii mee dhaabbatummaa keenya ejjennoo teenya agartanii mee haadha teenya dura gartee yoo isin karaa malee ittiin dhufte dura dhaabbanna jenne abbaa keenya alhamdulillah galanni rabbi haa ga'u hay naa wajji walii galtee miti ba oromoo gartee oromoo yoo anaa wajji walii galumti oromoon guutuu yoo siin deemti I don't care ofi anaa wajji yoo gartee nu wal dhabdu taate oromoo wajji nagee oromoof ta'u jirta oromoof tolu jirta waan oromoon feetu akka dhuunfaa kiyyetti yoo na jibbitees okay saniyyeetiin an gartee hijaab raaseenaa sanbijjeetiin tiipeelleefii wajjin gartee si wajji taa tiipeelleefii wajjin mana jaarratanii mana goojoo kaleessa sinitti himne gaafa gartee tiipeelleef takka adda bilisummaa oromoo alaabaa gartee uummanni oromoodhaa haawwan oromoodhaa safee keessatti hodhanii kaan itti du'ee ala ummata kittiidhaan ilmaan oromoodhaa keessaafuu uummanni harargee meeqaamtamtu alaa muqofaaf san fuudhee tiipeelleefitti gaafa gaseenan san harka guuran you see jarri kun waliin jiraa siin jechaa turre nu siin galtu haa akkami sii galti arrammoo sii galu qabdi haa gartee kaleessan galleef sii gala namni tiipeelleefii waliin wal ta'u tiipeelleefii tu isaan biyya keessaa baase kattaallalee baasee isaan kaleencoon ingiliz irratti farrameef isaan arraas isaan indirecti si haa galu isaan ka gartee arraas dubbatee leencoon biyya gartee biyya nu attaallalanii gartee magaalaa keessaa nu baasan siin jaa waraana hundarraa hiikanii sii gala moo siin galu abo akka rabbiitiin bara gartee abiyyillee yoo qeene dhukkeellee yoo kaan sabaa haacaaluun itti du'ee beekadhu yoo qeene silaa gartee bakka tan hay bar silaa waa aayilii qabaatanii namalee fi nu malee jaalala oromoo tokkummaa oromoo maddisanii silaa gartee gaafa silxaana ta'an san si garagalan bar silaa akkas ture bar yuutarni sirra dha'uu qaban ture gartee sammuu isaanii dhabiina oo nama gartee wanni ta'u achirratti bara ati gusan jala dhaabbatte jechuudha maali amata 50 guutuu Soomaaliyaa abtu gartee Jibuuti abtu Keeniyaa Eertiraa irraa hanga biyya alaa kanatti maali wannummaa miila qabaa wanni takka lafarra hin jirtu maali waan lafa jiruuf gartee allaattiin samii irratti wallolti baaran san isin allaattiin sanii wanni takka hin jirtu nu malaalladhu
Kamal galchuutii fi daawwiti ibsaatii fi kaafaawwan gaafa kan filannoo gartee kanaan godhame akka jiraatanii fi jiraachuu dhabuu isaaniitu hin beekne. Kanaaf kan 22 kan 25 kamal galchuudhaa dhufee taana gartee samitti dhawamaa jeeni akkas wanni godhe. Sigala ummata kana gartee mana ji'a keessa jaaran qabaana san caraqaa beetii baana san ummata kana lumala ladhooti. Siagalu hai ummata kamtu wallala hawaasni wallalu tokko hin jiru. Kijibduu fi faraduu fi ayyaalallattuu xawalwaallee ejjennoo Oromoo hin qabne kagartee asii oliin inni asii gadi nuutaanii mul'ata. Asii gadi mataa namaarra haamee mataa namaatiitu irra jira. Mataa isaatii miti. Naasitti hima mataa namaatiitu irra jira. Period. Bargizia sitiasa wapar nuti tokkotti simbein. Wakta nuti hasoitan simbeina wakta garti achi deebitan simbeina waan hasoitan. Dhaloota kanaati dhaloonni kun kadaawwitii miti waan fedhetu waan waarku beekaus namale. Hai. Wanni beeku qabdu. Balaan isin hin goone mtaatu. Hai. Waraana keessatti jabaa fadu opido ato fadu amara tiagalu fadu tigre tiagalu ta achi galan dina kheti ammo jabe nyankas wajju juru garte wadir wonni godu qabda kana si barbaachisa fadu hagalu mana saatitti wan tinaman o achi gale gar na daw dema yo achi gar hasidau wonni baate to oromot jaba oromo da bakta fadette ba fada ato e gamu kaba tifamu kaba yo gale hagalu yo dina gale hagalu si mormudaf si garte si fallada bachudaf tuka mun kabu khabo hay an mayriya ya garte na morme kharara mesu kaba narajabate kharara mesu kaba mali hay hinkabu yo dina wajitae arna birajira deme dina wajji gafa dina tawsan ana fi ni garte dina kasu wal barbana chukata woni asi garte wal garafa chumiti kana kaysa alati isin tadamni Sigala. Hal keni guya isin tadamne isin o sa ma bitabishan afurira dura rasa. Gantum masinjan namni gandalezi mira sanu ibidda tokko male garte walina mande sammale injur dukan settima. Ganda ummata garte walla gakaysa be walla gabakambul dukan settima. Gurasi chalaw. Wanni beeku qabdu. Yo garte wan sani dubbatte garte harkatuman. Yo falla sani dabbatte dina kheti. Abok ba wanni kana kaysa ba qaanyi dash. Malum jetti fo naftanyan bar mida gubarra tattani sila oromo tan guutumatu me hoda jette kan wal fitani duga dalan hangas takka huddute nyenu beekan. Qofa garte ajabat wal qabata jaan. Ummata kana kakkana nu gode. Manni osa kun sila. Kan oromon itti garte qaramte akka keeki ibidda keesene khaysa bawsan gizma khaysa ol be o sun esa do feyenne surprise itti taanu ture. Ish. Aboko ne esa do fe. You see? Kana gojo bakati kabdu hunda guman. Kairo gafa garte asitte galesan international akka dunyatti kairo hade yine ittin gargaram kenneti be kam warre dawme biye khaysi giran san warre garte hati rawere gamte san astani disiti malaka nyatan bo gurat sikala uzasan kesat sinarsu hay notis funeti kuma jiddan funeti ergnechu osonira lama rampat impallesin agarte haba amasugon akibo de nira la mamba infune ala kanarra nira la nasitima nira la machaftu infune kibodo summi sani goda male da justi baka ahati kanu male
namni kan gartee milli cabee karasaasaan dhawame qeeroon dhiiga kan naqame yoo aangoo mootummaan Itoophiyaa tun diigamtee dhuftees arra gartee warruma anaan malee ta'uu kana ati gubadhu ati billaacha siima kana wanni siyaasa waan silaa gartee qarshiin naawaa qeeroon addunyaarra jirtu wali qabdee qeeroo dhawamtuu fi qeeroo gartee haadhaa fi abbaan isaanii osoo jiranii wareegame ittiin gargaarree inni lafaa kana miila nu cabsine balawwan kiyya cabsan moon cabsine cabsan moon cabsine you see ammoo xayyaara marraa sadii as dhufan jechu magaalaa tan gartee matuma isini goonaaf no way jenneen nutis baddee babaddi malee si hagalu no way beeku qabda arrabooda anaalaa fi ta'uu qabaa jee bakkai hay namaan deemu dandeessa karaa sirra jira hay dandeettiin gartee akkaataa baalaansitti gootee ittiin nama ittiin deemtu bichaadha ija mirgaa ija bitaa qofan kanuma onni biraa sirraan barbaachisu sirraan barbaachisu shirin beenu silaa shira beene gaarii ture silaa shira barsiise hin danda'u niin hin dandeenyaani dhugaan sitti hima shiran beeku silaa shira beene asirrattu gabbaanee kanatti gartee hadhoo jechuu teenya hunda naasoyin kaisaan gartee akka bofa afaa jalaatitti achi akkasitti deemta hin goonu onneen teenya nu qulqulluudha wanni beeku qabdan tanaafi ummata keenyaaf dubbanna ummata keenya taa'aa isin hin jenne haa caaluun bitamee haa caaluun maarree kunoo gisee kan dhufee dhaabbates wajji booya bar ummata kana bar gisee kan ni bita aboo bitamuus ilmoo oromtichaati haa tujjaaru hatta warri bilchiginnaa keessa jiru haa oromoodha haa harkate haa nyaatu haa dhugu haa waan fadhe harkatu gartee Taaddasaa Birruu Haile Sillaasee waliin tureeti dhiini isaa gartee gisee irra heddummaatee wanni gartee oromoo irratti hojjetan as bee haadha kee jeen Haile Sillaaseen akkanaa miti hanga fadhe oromtichinii fi oromtittiin bakka fadhe diina fadhan keessa jiraannaan hanga fadhan gartee yoo soboban hanga fadhan garaaf galan gartee roorroon oromoodhaa hanga dhumaatitti ittiin eegu taa'ee tana eenyurra badde Taaddasaa Birruu fa'a sigala wanni beeku qabdu kamaal galchuufa waraana 500 fuudhee kan Eeltiraattiin seen yeroo gartee seenu harkaa dhawan wanni itti jirtan tan akkana waraana jee gisee gartee change yaani wanni waran yaa ummata Harargeedhaa qabsoo teessan tan kaleessatti hin baatan kunoo guuramtu jirti barmaarree jirti jee waan silaa jabaatu bam numa laani beeti gaaddisa oromoonni hundi walitti dhufan daawit ibsaa bam oosaa kunoo dhufee gartee fide qooshaa keessa kaa'e dhiirti moo aboo namni ni dinqisiifadhu bara jaarraa 21ffaa keessatti pirezidaantii amma oosarra teekan amma hin taa'u beekma quba qabaadhu naa qabii taa'e qofa takkaa duru gartee wanni tan laal shira jiru ta jawar beekadhu isaa biyya jiru kan achirratti waamichi godhe sigala shirri jiru immoo laal kan inni ittiin mormaa ture jiru san duraa beekadhu ummata ajaa'ibaa nuti immoo ama shan dura irraa haasawne jechuudha tanaaf miidiyaa irraa dhabamna waan biraatii miti yoo beeytee waan kee dhaabbachuu baate akka hawaasaatti maal abbaa keetiin sii godhaan yoo akka hawaasaatti manguddittiin dhiiraa dhalaan dardarree gartee dubartiin dhugaa fi haqa oromoo irratti abbaa dhugaa isaa dhaabbatu bar dhugaadha jetteeni hay aboo habtaamuu malammuu kana jawaaris kara isaatiin haa oofu mee bakka dhaabbatanitti ajjeesaa jedhanii barbaadan nama isaaniitiin sodaachisan gabbee dubbatee jechuudha look hay qoy mee yaaduma kana mee naanneessi mee taayi hay
ati ilma namaati tadalaati tu gartee akkanni du'a goonni godha hanga san dila gartee dhukkee wal kaafnu san ajjechaaf nan barbaanne jee gaaftam dhugaa isaati an bakka dhugaa abbaa fadhe gartee dhugaa isaa bira dhaabbadha bakka fadhe dhaabbate bakka fadhe jiraate abbaa fadhetee oromummaaf quuqamnaan mirgaa bitatti ilma oromoo laallaan wadafi abbaa fadheefu ammo oromoo tanaan daakennaan angaraan nan danda'u dhugaan sitti himaan hay murni maafiyaa jira isin hin jenne tana gartee qabadhu maal barbaadan amantii barbaadan no amantii miti tokko tokko amantiitti fakkaata akka oromoon oliin kaane I don't know ammoo maqaaf ni jirti eenyu narraa hime kaa Arsenal warreen kilaba Arsenal kan gartee chaampiyoonaa Premier League an taane nuti guraagee yennaan ni beektaa guraagee tan gartee naggadaa ijoollee ittiin salaxansiisanii ittiin gurguru si gala sistama kana if yoo hayaaddu taate guraageen jaanan wanni oromoo qofarraa waa xixiqqoo fakkaatti xiqqoo qabnu tana takka hin nyaatan ni dhufan takka mataraa sharragan hin nyaatan maqaaf ni jiran si gala hin du'an hin jiraatanii gartee bakka hin gahan hin barbaannu kaanuti hay aboo mee hanga xiqqaa tokko oromoo tana mee wal qixxeessi hay bar namni oromoon deema jiru jawaaramma deemee karaa nagaa jira oromoo irra dhufee fuula oromoo tanatti karaa irra deemu san oromoo irraaf hin taane oromoo dura dhaabbachuu eegalee dhugaa fi oromootirra dhugaa oromoo irra ejjechuu eegalee haqa oromootirra ejjechuu eegalee irra ejjetamaa jawaariis akka ilma namaa tokkotti arraamiti osoo Ameerikaa jiru qe'ina nuti osoo biyya keessaa gartee gaafa gartee beeta mangistii gartee maarree jee dubbachuu jiru gaafa san qe'ina nuti akka nama tokkotti bakka dhugaa dhaabbannaa dubbanna nuti akka nama tokkotti gaafa waan oromoo irra ejjedheetiin dabra joo irra ejjetama inninis kana beek bishaan fadhe haa ta'u laga fadhe haa ta'u ganda fadhe haa ta'u kaabaa kibba keessaa sanyii fadhe haa ta'u oromtichaaf waan oromoo kana irra ejjedha jennaan irra ejjeta rabbiilleen irra ejjeta oromoon guutuulleen irra ejjetti yaadaa fi qaamaa fi qalbiidhaan illee wanni beeku qabdu bakka takka hin geessu tana qabadhu maaliif waan ammoo ta'u kana malee waan ammoo dubbadhu malee waan boru ta'u waan hin boru ta'u waan hin beekneef san gartee kan hin boru waan ta'u san ati decisionaa gartee murtichi irra kennuu danda'u qabda jechuudha maaliif warreen gartee ideoloojii oromoo tana miila qabuudha barakana akka hin jabaanne way jabaatee takka gartee hallayyaa seenuu harkuu danda'u qabna nuti nama oromoodhaan bobooda takka ammoo isaa ol kee oromoodhaan deeme harkuu danda'u qabna period isin karuma lama wanni beeku qabdu ammoo osoo isin geenye hallayyaa seenuu keetis hin agarre dhaabbattee oromoodhaan deemuu keetis gartee hin agarre asumatti gisee si shukkuumanii akkan dhaabbanni si godhan fadhiidoo gartee daaraa keessa tatteessee tan gartee wajjin teessee eeydu warra gartee wanni godhu jira waa facaaso ganda keessatti ani eenyuun beeku ish warra qawween gartee amma qawween jiraachuu nuti wanni feenuuf qabna hin beektan malee qawwee gartee bilisummaan bilisumsaan jee gartee oromoonni biyya keessa jiru hidhate miliyoonaa jira dhugaan sitti hima kan sabboonaa oromoo tana ija mirgaa ija bitaa tana jala sararadu way amma dhiisi gaafa Tigree akka Mustafaa Rabbi Ramadaa godhuufi kakkasii jira ka Tigree 7 walirra kaayee dhumate oromoon bakka san jirti saniif ilmaan oromoodhaa wanni beeku qabdu dhaabbadhu oosaan silaarra bakka gartee nama jabaa bakka fadhanitti
shuumee shaara'uu danda'u qaba ture. Yoo gartee wanni taate takka ammoo bakka jiranitti yoo irrinni isaanii mana cufanii dhaabni Oromoo hundumaa'u ija mirgaa ija bitaa godhee bakka tana laaffatan bakka tana diriirtan bakka tana laaffatan bakka tana diriirtan gartee Oromoon ammoo akka hawaasaatti jabeenyumaa Oromoo agartee jechuudha. Mana cufattee viidiyoo alatti waan takka alatti silaa mara san ture. Isaaree hin godhani. Gaaddisachii gaaddisa godhana bittinneesse. Anaan malee hay bartana bar wanni si fitu. Yeroo matakka anaan malee hin taatu yennaan yaadattu gaafa Jawaar Mohammad Ameerikaa jiru. Yaa Jawaar Mohammad yoo at dhugaadha Oromoota si keessaa fi alakkanatti wal qabe. Wal qabe. Yoommoo akka hanga firii xaafii gartee ana malee anaan taati. Anaan bar Oromoon akkanatti ta'u jirti yaajjattee kan yaadduate saksiin taatu. Maaliif isarraa bartee diin keenyarraa hin bare. Namni gartee ilmi qabu. Hanga boonni xiqqayyaan tokko anaatu bar quraana takka hadiisa akkana beeka jennaan haba amma surji waan saniif. Sigala ati wanni ooftuuf hawaasa kee mataa ol qabachiisuuf dandeettii qabduun beekumsa qabduun sigalta kireedita hawaasa keetti kasii kan. Kasii qeeqachuus hawaasa keessa akkana Oromoon ammoo hay warri shukkummaa bargartee miila si qaban isinitti himne ni horii ni hoo jennu kabiraas taa'ee si qaba horii udura kana garagalli ilkeessaa soddomman daaqii gaafa sinjoo eessa dhageessisire hin dhageessu eessa dhageessa hin dhageessan ganaana tokko keessan ibidde harkarra isin bu'u jiraata onnee teessan gartee hanga onni jira. Asumatti gartee akka miiqaa ibidda bu'eetti si godhuu barbaadu. Tigree wajji wal ta'an nama biraa wajji wal hin ta'an. Amata lameen Jawaar maneedhaa keessa jiru tokko hafuura baasu gartee. Egaa qooshaa tanallee gartee qoosallee garteeti hin jiru. Googaruma raatee eegee dhiigaa waqta gartee wanni taatu maa taati. Antanaan dadhabee baran. Hay. Bardi harka kannuun ni jirti. Namni si osira jabaate harka kannuun ni jirti barboo. Hay. Harka kannuun ni jirti bar. Akka taphattoota gartee kubbaa gisee goolii gartee wanni waliin naqanii mo'aman akkasii waliin maramanii deeman bara. Hay. Bakka mo'amanii jiran ka gartee torbaa fi duwwa baankara ummata harkan kanneen ummata kana malee nagarre dhugaan sitti himan. Maaliif amata 50 waan kana gartee hanga afooshaa keessatti hidda gatiidhaatan afooshaa keessatti. Afooshaa yoo isaan hin ta'in malee dinuma diigamtee jaba tadalaa taatu tadiraa taatu. Summii fideeqa maayikii warra maayikii isaanii gartee dibaa kana sii keessa kaaya. Ati obboleetii ta'e obboleessa kee aana kee jabeeffachuudhaaf hin beektu. Ish po. Takkaa isaanii agartaa. Isaanii wal mormu. Takkaa isaanii gartee hammeenyaa fi hamtuu isaanii dubbatu. Ati immoo yoon taa'ee si biratti haasaawe eessa geessita? Ifkuma qabaadhu. Sitti masiif gaddiddii jabbeeni. Hay. Akka nama gaanaa kaafatee laal. Bakka rimeenii jiru bakka rimeenii itti guutamu barbaadu si gala sani bar namni gaana haafattee rimeenii gartee bakka rimee irraa itti guutatu dhaquudhaaf akkasitti gartee foollatti takkaa foollatan sitti himaa if bari. Sitima tokko kee kasummi facaaftus ni beena. Akkasitti gartee gaanni akka ka'eetitti akkana godhattee bakka rimee irraa fuudhuun barbaadettee foolla tulee si beekaa jechuu jabbee. Isin dadhabne keessaa faa hawaasni si Oromoon gartee ka keessaa kaalaa waan tolu jiru waan gartee dalagamu tanagaya tagaariyo gartee
barbakitun tolte jay baddu barbakitun ni badde jay ammo warri gartee anaatu ribee sii fuusisa higaa kaafadhu hootu yoo siin jee san biraa san sitti yoo hime malee siin taatu siin taatu sitti hima moo mataa gartee ati sira jiru kun keetii miti ka gartee follachiisaa takka follataa san gartee kasi follachiisan santu su gubbaarra jira jechuudha. Daraaraa akka nama gartee soonsaatti si gala akka gartee wanneetitti soonsa gartee daraaraa deemee ililli hundarra ililli oromoodhaa beek guuree summii gartee geessee summii nama gartee bakka silaa jabaa geessan sana achi summii gannaka. Kayatuma kana ka gartee wanni taat afooshaa sitti himu jira bara afooshaa. Bismillahirrahmanirrahim. Saniifuu iftee siin jenne. Hay. Oromoon bal'oo miliyoona 40-50 ol. Naa sitti himaa. Yaada gaariidhaan deemti uummanni Oromoodhaa. Yaada badaa karaarraa meeshiti immoo booda akka gartee pirezidaantii osaa ta'e kana dhiira jechuun. An kanatti hin beeku. Maa waa walitti awwaalanii inni bulfadhu siin jaan. Dirqama kee gartee dirqama kee baadhu gartee mirga kee falmadu siin jaan. Wanni waan dhumatee wanni gartee badde osoo hin banne ganamaan akkanatti tolchan jechuudha. Akkana diriirsan jechuudha. Tajaallattu hunda ganamaan gartee biqila eega guddatee eega soo jallatu osoo ganamaati yoo gartee jallachuu deeme akkana qabdalaan gaafa san irraa dubbattalaan gogaanii fi biqillilleen ganamaani gartee gogaallee gartee ganamaa isii jiituuti akkasi dhifan eega goggooydee miti sitti himaa kaga dhoogaan gartee bakka 8 yookaan 9 akkasi diddirtu san isii jiituu akkasi gartee akkasi karakaratti wanni goota isii wali goggooydee miti biqilallee gartee isiin gartee lafa ol kaatu diriirsuudhaaf gartee gisee isii wanni qaqqabdee diriirsita waa jala kaayaan kan dhugaa dubbatan sani akka pirezidaantii dubbatee sani naa sitti hima kun uummanni Oromoo beeku qaba kun gartee gandummaa yoo si godhe siin jaan haa siin jaani kaa ifin gandummaa keessa jiranii meenuma laal namnummaan gandummaadha siin jiru hundi isaadha ibidda keessa takkaa gartee bakka gaanaa san gartee bakka gartee gaanaaf gaanitti ka'ee bakka rimee irraa fuudhu san jira beeki. Uummata Oromooti ati arraas kalees boruus Oromummaa namni sitti himu hayi. Khawasa la faqaille dira ni bayna adabli summa qardira kana hundarra garte ofani bismillah yadi iftay qawabe ko garte moyem garte mata tawdaf atis garte dorgommi goru gudan do qabde chuda amma boda way mata tibo bay magan ish hay جار عمري ربي برهاهم دلوني أما أرومي أخي ستانيتي متى المو أرومو تتاتي دوتي ولين دوتو على تيسي خاتمم تبوسن شوفمتي على تاني قرتي على راون يقولون بيري قرتني نمني تيبيلي في راون بري مال برو سلامة ديدي متر بكنا تميلين رتاتي منقود دون تنيتون هي ديبتيك أفسون هارت قرتي موتمان دون أركافو رمتي Garat deebi'anii akkasitti qeeroo isaaniitti wajjin ni du'anii. Gaara keessaan dhaqumma kun. Gaara keessa namni waan ta'ame ni godha. Gaara keessa dhaqee yoo gaara keessa dhaqee bakka fagoo ta'a malee waraana wajjin akkasitti hin gangalatu naasitti himaa. Ni beena waan hundaa gadi hin diddiinu. Borufaaf boruuf keenya nuti uummata Oromoo immoo waan barsiifnu itti himna jechuudha. Namni waraana hogganu beeta mangistii yoo if dura yaadaa deeme
anumaa dhaqaa dhaggeeffadhu qofa anumaa dhaqaa ka yaaduu ati bilisummaaf siin hin deemsi gabroomsuu deema awwareegamee dhaloonni takka namni na bira jiru kun ittiin gartee mataa qabatee dhaabbatan kan jennetti sigala wanni beeku qabdu yaadi ka amma saahiba kee hojii deemtee anaatu bakka tanaan malee yoo kayyattu taate fakkeenyaaf ati saahiba keessan garuu jirtaa quba qafaadhu dhugaa miti moniin kijibe garuu jirtaa beekadhu anaatu bakka siin malee jannaan lubbumate gaafa dhokkalma tokko siimu jira wajji jirta wajji nyaatta wajji dhuyta waliin oolta waliin gartee sheer goota waliin jiraatta ammoo hawwii bakka takka mana tokko takka bakka waan takka dhaquudhaaf isinis quba qabdi atis quba qabdaa quba qabaan fakkeenyaa sitti hima bar isinis quba qabdi atis quba waliin quba qabdan ammoo si keessatti anaatu bakka san ittiin abbaa ta'e takka tokkoffaa itti ta'uu qabaa jennaan ati nama kana gabroomsu jirta singalummaa akkanatti moo singal sigala saahiba keetiin siinjee saniif an obboleessi kiyya kun bakka saniin male isa kanaa bakka saniin male yoo jette ati dhugaanii obboleessa keetiifis hawaasaafis jiraachuu jirta hin jiru tanaaf ilmaan oromoodhaa keessa alaan sigala beeki raada'ee kee dhiigaan ta'in baahoraan ta'in dibaa ibiddaan ta'in osoo ibiddi si gubbaa jira ibiddaan namarraa buusaan kijiba namni ibidda firraa darbeeti yoo gartee ka itti aanullee firraa darba warreen ibiddirra jiru ibidda nama biraa irraa hin darba yoo jira sitti hima dibaa afaan gartee namatti matuma keetii yaadi abbaan fadhe oromoon qabsootan akka jabaattu barbaada ka waraanaatis ka keessaatis ka nagayaatis hundi isaadha abbaa karaa nagayaatis abbaa qawweedhaanis hundi isaa wanni barbaadu oromiyaa fi oromoodha kam tan gartee mirgasiitii fi wanni taatu hiree murteeffannaa Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa irraa hin baasee yoo ta'an sitti hundisu jabbeen ammaa miti ganama sitti himeen ganamaan sitti hundisu maaliif oromiyaa jechuun Itoophiyaa jechuudha oromiyaa keessaa funaan Itoophiyaan hin jirtu jechuudha wannummaa namata 500 gartee oromiyaa akka gartee wanni itti godhu tuumbootti suqatanii xuuxaniif saniif ati tanuma ofirra wallaalti nin bukaasa itti isa bukaasi malee kagartees wanni godhu isa bukaafta malee ati bara Itoophiyaa dheetteetuma oromiyaa teetis mataa kee wanni qabatta hay tana marroonis akkasuma Itoophiyaa achiin hin jedhu yoon akkana jemmaa tani ajjootuu sirrii miti tamarroon joo sirrii dayyustichaa fi dayyustittiidhaaf akkana yaada bara kana yaada yoo teessee wajji gaafattee bara wanni hin joo ammoo yoo marroon gartee Itoophiyaa achiin hin jee sirrii yoo jabbeen jee sirrii miti garta mata nama sira jira yomma ani taka adzaba le afani le nanjo finfinne male dalo to ko dalo ni ko beda silanje adzaba dakkunjuma adzaba yonja adzaba chini yonje ma asma dukkin kaate chuda yomo ronja intu kamtu laladu mali mata namati murasi gubbarra jira tokkon ke kakasi yattu takka gartee dibaataatee jirti takkaati baahoraa namni qabatee ittiin gartee tarkaanfatu tanaaf qabsoon teenya ilaas geesse qeeroon silaa kaabaa kibbaan bahaa dhihaan akkasitti hin dhumatini abiyyi masaraa mootummaan seenu ture qawwee mittanu bulisoomsite si galu qaba qawween sin bilisoomsitu roorroodha sirraa ittisti ummata keeti qawweedhaan gartee abbaa fadheewu kaan ajjabtus gaafa hijaa biraa dhufa kaan ajjabtus hijaa biraa dhufa hijaan qeeroodha mee eenyu kan hijaatti himatu jira ni jira hin jiru
du'aati bakka san hin gihan naasitti hima wareegamanii warra roorroon itti heddummattee ijoolleen gartee yuunivarsiitii hundi marroo biratti akkasii wanni ta'an maaliif roorroon akkasii goote jechuudha roorroodha san bakka mataa ol qabachuu dhabdetti yes jabbeenis karaan saassaanuma hay maal gootaree hay beelaan duumannaa oromoon eelaan duudha jettee bara humnaan gartees duumachaa waan qabdu san saammachaa egaa duudha tana hunda beena nuti nama tana hunda beeku isinitti himna bitaanis kottu mirgaanis duraanis boodaanis wanni beeku qabdu bilisummaa immoo marroon naan labsuan akka jabbeetti roorroo ilmaan oromoo irra gaggeessitu bakkaan giyaa sangartee ilaan gaammaa godhu jira yes itti oofi jaan kaleessa hambaa habalee cittee jeeran ka gartee keessa alaan galeechaa ture nama bakka kireedita bakka waa balleessatti immoo badii qaba jettee dhaabbattee dubbattee jechuudha akka nama kanaa miti badii isaa yoon arkin naman tuytu murtii bakka inni ga'uu laalta bakka inni deemuuf laalta waan murtii achirra dhaabbattee taka dubbattu hanga nama wanni biraan jirtu hay wanni biraa wanni shukshukiin hin jirtu dhiira yes dhiira hojjechuu jira dalagu jira gaafa gartee bakka malee dhaabbate gaafa udaan keessa ejjates udaan keessa dhaabbachuu jirta itti himuu qabda qaboo hanga nama bar wanni biraa takka hin jirtu hanga nama abbootii teenya tanarraa dhaalle nuti dhugaa fi qabatama dubbachuu qofa haqa wajjin wanni dho'isan hin jirtu ammaas qofa ajaatee kakka qooshaa kana bana gaaddisa bar ta'aniiti bar yoo oromoo tana kan hin eewu dhugaa dhakaa haftaamuudhaan gartee si jeefna jaariin hanguma inni aboo jawaaris karaa isaa itti oofu wal dhiisaa isinis karaa itti amantan deemaa oromummaaf deemtani hanguma je waan bira jee hanganuma boru garagalee gartee waan biraa dubbata san gartee dantaa mataa isaati inninis nuti kana dubbanne la dhaloonni kun waan biraa bakka biraa dhaabbata bakka dhugaa dhaabbannaan dhugaadha bakka malee dhaabbannaan bakka malee tiimna dhaloonni kun dhaloota kana dhugaa dhaabbannaan dhugaa kee bakka jirtu sitti himna jechuudha nama dhugaa dhaabbate bira dhaabbadhu abbaa fadhaa haa ta'u nama dhugaadhaan oromoodhaaf gartee walqixa ija mirgaa ija bitaa dhaabbatetti roorroo itti dhuftu gartee keessaa alaan bira dhaabbadhu namooma qabda gusan akka oromoo bikeessaa dalagu jirtutti daleedaaf yookaan ammoo tokko gartee wanni taatee tokko yoo taatee atillee san keessa jirta warra namalummaa fi numalummaa san keessa jirta beekan dhiira akka doktara kana arrarraa eegaltee bira dhaabbachuu danda'u qabda jechuudha dhiira namaa tagartee wanni feetiin daddaa ishini sani boru gartee jijjiirama mala sanis guyyaa san murteeffatta tan ammaati dhugaa ammaa waliin dhaabbatta sigala wanni sitti himnu tun kana boru bakka kijibaa dhaabbat kijibaa waliin dhaabbatta noo jechuu danda'u qabda isa dhugaa arra bira dhaabbatte kana akkana wal shukkumtee wal calleessitee gartee wal ahaa'uu qabda jechuudha oo kaleessaan gartee isaa dhugaa dubbadhu bira dhaabbadhe arra gartee yoo bakka horofaa dhaabbate akkamittiin bakka horofaa tana itti dubbadhaa jettee yoo kawani taate ati gartee xawalwaalleedha ati gartee abobbolattiidha ayyaallallattuudha ati gaararraadha torba jijjiiramtu sani aboo horofaa bira dhaabbate karlamaan wanni goota karlamaan bira bakka san itti himuu danda'u qabda horofa inni keessa dhaabbate takka udaan inni keessa dhaabbachuu jiru takka agartee akka obboleessaatti yoo itti dhiyaatu taate bakkitu siin hin maltu
بكتر رادب يتاني قرصو تاكا يوها والقبا قبض والدو بالصاد يوم موكس انتاني كذا بيبي غلط كلين سر باتي بكتر باجي دار رادب يتوني دندو قبض بيرين هكوس نمو أورمو مانو في جرتات أو خلاص أرى خلاص كرتي فارسة تاكا بكني دوغا بات أرى أنا ديدي إنجتو دلونا تكاسيتي ميت دلونا نقول دلوتا وان هجتين سوالين دابتو دلوتا بدي بالليستون سراب ديبو ستينتي سراب ديبتي يو أتي نمر عندي من أتي كرارا سيقافتو يو نمر كتة هنگا نمر كتو إتوان دا يو أنا كاسيتي تاجاتي تيش دلوتا خانا إسنتيم نيلمان أرمونا كيسا علان أرمون حواس نجروت بدي تكن كب ورا دا وني درارا غورو تاتي مالي درارا غورا يوخان درارا غورتو سيغلا خنغرتي غانا غابت قرمي فولو لاف اي دي بيتشابلو مالي ريمينو فوس جياتو سياغلو ستيما رادي ديغا ورين باغورا نماتو ورين ديباي بداتو ورين بديو صار كرجرو بدنا مره ضرب بكا جرتوتي افكو بكا بادو يو بكا جرتني خاتني دبتن مالي او تبرا مالي تبرا دبچون تاتو بكا دوغا كوفرت بكا فيتيو غرتي دبچو دندو قبدن يومو بكا برا مالي بكا برا دبنو تن اسين ورساني را توكو بكا باد افكو بكا باد بكا جرتوتي اكن ستيما جبين ميديا راوني بنف وان براتيمتي إلمان أرومون وان دلغمو وان هجتمو كيسا ألان قاما قلبين قباتني ميهانو ملالانين أموسين قرتي هنا قرتان هنگي توكو مباري الحمد لله رب العالمين وان كليسا قرتي نوتي قرتي نغافي هكرا دابني تكاتين شونو ينسي ننجا چاترمي وان دبني رلي أكس ما بيتي شينان قمنو نوتي تكاتين شينو لبون أولباتي مالكتين باتو جامن مالف حق إلمان أرومو خانا إجا مرقا جنا بتاعتي أبان فدين نغافي حق أردتي سنفون سني متقية نجان ناجرات دا غرتي أوساتنا أكسر رويتي مانا قلما فيديو نكافامني فوتو نكافامني قال أرومون فدبارتي فدياتو أرومو كيسا كخيسا كعلا إتي والشكومي إتي أرومون جبا جدا غرتي سبراج إتي تاتو قدو داف خراكي مدي تيردو مانا قلما إتين غرتي تيسيد أكغرتي شوفتي إتياسوتي جزء كبات أورمون تينغم مدوتي كانوا قولوا داف أنا كان جيتي ياد يوكان مو قوشات هاتي أفتي يوكان قوسا في أو سات هاتي أفتي شو تبوچي سا سيها قالوا يو تيم تمالي ونين قران إسنة تيم نمالي إسنة ترارونتي إسنة ما تيمنا سنيف كانا إيك أموليس نكابان يس warreen gartee ideology namalee achi keessaa badu qaban warreen gareen gartee TPLF malee TPLF hin ganaa beeta mangisee keessa kaayee deebisa jedhu sanan jiraatu qabdu dhugaan isinitti himaa nuti iftaanaa way namatti hin hirkannu baanuti miliyoona 40 miliyoona 50 namatti hin hirkannu baanuti ish po hin hirkannu cilee bishaan buutee taana malee takka daaraa dhaame taana malee مليون عفرتم تاتي مليون عشان تركتها وان فدي مالف جالة وان كم نفي جالة سلاكة بات خيسالان إيجا أبان فدي سيبرا أبتا تريبي أكيد تفتح سجرت وان بيتوف مليون عفرتم في شنطة تركتون بربادان ناس نتيما جل جنو بربو أبا فدي قويسنا منا تفنيتي إني أبا فدي قويسنا وابتو لما بافا نقويسنا
bar humna rabbi nu kanne bar firatin baynu bar martu nu wallal tuce warren sistema kana dalagan kana مليون عشان التركة دو الشيخ أنا قالوا دوان جرت ناس التيمة أما تخيتي جلا خيته دريلا خيته يوتي ما خمتي غرفتي بركنامتي أكن يو غرتي شدو تات تي سفر رارا أكن نيجو دوسال لالتي تكا جباتاتو غرتي ديم وردن تيسي أبا نيلو ماتي تيسان هاي أطالنا دينو ما خيسنا كان نمالالياتي هاي بيتي مالي سراي جم كلن جانبو هاي نما انت لا جرمان راغوني ابا مقالن دووني كوني غوران جوار غرتي وني غورا غرتي كتي بر وني غرتي يسا دووني يسا يامو دنف غرتي بك دي غافي دي بي لان تاني اني وانا كاسيسان لوكا اكا غرتي سموزي غوراني سي وني غوران سي جلا خايان ايش أكا سياسة سنيفو نجانا جرادا نجانا خوالتني نجانا ولا أنا جام بولانيس نجانا بولا إسنجارن أمو إفتاب كجرتني أنترمان سنيدا إفمتي وان ديمو جرو خلاص لا دي أتومان قرتي بالشيء بتعمل كتي قرتي متأتى كي يقبر نقدوتي قرتي وان سيبو ولا لدو يا ده رماتي فردو مفردين سنجاتو تنجرو يا ده كيتي وجين والمدارس إني نسخاويتي بيك أتي سخاو جرتامي أكاسي والمدارس فردونا أكاسي والناتش فردونا كسين تقرتي تبقى أخاوني ما خاوسان تنتاني دا آتون تاني في مرتيس أكا كامتي أكا حواس وقت مرتيستو أكا أورومو غوتوف تاتو رتي أخوي تابيك سمي تشاكو فافيمتي تاتي تون يوم ما أورومو خمبتاتو قفتايت واني ما أخوي تيجي غباتا كغرتي مغالا تيجي فتو تأتين غرغرات شودن دودن ديسو تانا رابطان جتدن ديسو هاي كوشا ستي غرتي دوتي مغالا بافتين سرابي تري أكا تغرتي كيكا جيجرتون بين أكا بسكوتة جيجرتون بين يوسي أكا ستي أتي مو غرتي نرا غرغرمتي تنتات سياغلو سنيف أكا سي والناتي فادو تنماتي وجينيز بكا جرتوتي إفتي غزي إفتاتي أورومون خوتاكو تاكو غوتو وان دوغافي هكا جرت برد أبادو وان قبضون برد أبرد دنديتي يادان همنان كبينيان رماتي برابلو سمبرك بكترتو كملكي لا دوكير راغاز بكان دي جلتت ديرير سجرتا إساسان أورومون دور غرتي كان غرتي واني أفوشارا تكا غرتي أورومو دي تكا هواس دي هواسو غرتي لفجرا ترت تكا خوتا جرا ترت تكا ردرج هدامي تجارة أكان دي بدي سالي تنتبني نمني مناسا سيني غرتي هل كني قويا زادي دمي عفو رفاني من إتاتا عدات تخنن جاتشولا سانيش لاش جيتي دريريتي أمتا خيسا تقدي بيتشو نما قد دلي أكاسي كاتا غرتي كتاتا توران أدبا توران ناس تيما بر لغاس تيمو جرانوتي نوتي بر وراكنا كنا كيسا قدتي لالو تغرتي جرر راي غالي وان غرتي حواسا كيسا غرتي قدتي هادامي جاني تكا تربان لماف تكا باتي تكاف هنگا إني غرتي واني چيبو بوفتي جيجي وان تكا تادا منسا واني غروتي هنگس تكا فاميلي وجيني بيكادو لغاس تيمان تنافي غرتي خبتي كبدو كراغاس دير سوداف يوم ديرو يوم كچمت غرتي اني بكا سري غرتي گجو فكو بارت ديم سانتا بكا غاربيج غبا مالي بكا كلكلو تكا بكا بريدو تكا منا حواسا غاي سينو تدين سان غرتي غاربيج مو بار ديم اچبودو هانكرما
hawaasa kanaatu itti ciise hawaasa itti rafe hawaasaatu irratti uuse naasinitti hima ka gartee akka isaan cidhaan baasanii gartee wanni taate wanni gartee gurguddaalee mataa cumaa godhe kan isini isinitti hima maanta kan balleessine amma gurbaa pirezidaantii kana beekaa kan ka'ee haasa'u hin beekan yeroo duraatti harkuun kiyya wanni naaf inni walii gallu maali oromummaa isaa gartee quuqama dubbatu hay lafaan gaafadha gosaan gaafadha I don't care ibidaan gaafadha laga fadhe haa ta'u gosa fadhe haa ta'u oromoo taanaan biiree dhumatti wanni naaf inni isa walii galchaa kana achi booda obbolummaa teenya ta gartee dhalootaa tan gartee dhiigaa hagari immoo wanni bar abaluun san bar shanyisanii tanaaf akkana na biraa biree wash godhu jira bakkan akkana sinna kanaan sitti hima nama dhugaa dubbatees shanyisaa fuudhee takka gosa isaati fuudheeti eenyuuf hima kitilleeyyoo isaa warreen gaana kophaatti gonni godhu san fuudhee bar abaluun san shanyii tana shanyiitti geessa haleessan geessinee beeke gaafa pirezidaantii godhuun geessinee beeke siyaa garuu iccitii sitti himu jiraan gaafa pirezidaantii takka godhan geessine gaafuma dhugaa fi akka dubbate qofa shanyummaan isaatis eenyummaan isaatis achumatti si gadheeyite jechuudha tun gartee si bireen wosh godhu jiran mixaaxaati harkaa qabduu miti kabiraarra si akaawwachuu jira walii galla akkana kuma gabaadu gaafa akkasiin jechuu eegale bar takka abal bar tanaaf akkana jaa takka bar kostisaa akkana siin jechuu eegallaan namticha san dafii irraa fagaadhu baleessa keessa wallaahi billaahi namticha san sikki jibu jira kanummaan sitti himu san sikki jibu jira intala dhalaa taatee gurbaa dhiiraa taate sikki jibu jira antanumaan siidhaama barunumaan qabu bar akkana yaada kana jeef maan qabu kususaa shanyisaa baruudhaaf is okay backgroundi ila abbu torbatti ganaa wal qorannaa jennee bar siigala bakka takka irra geessee wanni ta'uudhaaf amma booda yaadattu kanoo moo kanas gaafa biraa yaadattu tana gaafa biraa yaadattan abbu torbatti wal qoratta sanii miti waan biraa summii biraa sin naquudhaaf shanyii isaatiin kasii dhufu yoo taate namtichi san si balleessu jira sumaa'u wani sin jiru sani nagaa naa bulaa nagaa naa walaa irratti sini dheeraadhe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh